maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoomeen Kiristoosiin Kiristaan Waaqayyo ilmaan Waaqayyoo Waaqayyo Hafuura Qulqulluutiin namoota hafuuraa kan jedhamtan abbootiin kolubban obbolaan koo diyaaqonoonni guyyaa 48 mootummaa Sillaasee kan argattan gatiin dhiigaa kan isiniif kaffalame kabajamtoonni kiristaanonni akkasumas sagalee kana kan dhageessan marti keessanuu maqaa Waaqayyoo jabaatiin nagaa isin gaafadha akkam jirtu akkamiyyoo nageessanii ameen galata Waaqayyoo jennee maqaa isaa galateeffannu kan nu gargaare guyyaa har'aa keenyatti umurii keenya irratti guyyaa gaabbii nuuf kennee yeroo kanaan kan nu agarsiise maqaan Waaqayyoo kan ulfaatuu fi kan galatoon nuuf haa ta'u. Kiristoos hin deessee sababa fayyinaa kan nuuf taate sa'aatii Kiristoos gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qulqulleettiin duroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoon nuuf haa ta'u. Maqaan ishee kan galatoon kan ulfaate nuuf haa ta'u qulqulloonni ergamtoonni raajonni toloonni duukaa bu'oonni akka Waaqayyo isaan kabajetti kan kabajaman haa ta'anii Waaqayyo hafuurri qulqulluun namootaaf jecha iccitiisa kan ibsu iddoo keenyatti argamee jecha iccitiisaa isa fagaatee mul'isee isa fagaatee dhiyeessee isa dhokate mul'isee kan xiqqaate guddisee kan qadaadame banee jecha iccitiisa nu sooruun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u haati keenya qulqulleettii duroo Maariyaam eebba isheetiin hangafni ergoota qulqulluun Mikaa'el kadhannaa isaatiin raajonni toloonni duukaa bu'oonni wareegamtoonni araarsummaa isaaniitiin nu wajjin haa ta'anii anas Waaqayyo har'a koo eegee jechaan dabarsuu barbaadu akka naaf kennuuf natti fakkaatiin kan dubbanne kadhannaa keessaniin na yaadadhaa jecha har'a kan eegallu qo'annaa kitaaba qulqulluu kutaa lammaffaadha. Barnoota keenya irraa kanaatiin kan nuti ilaallu seenaa kitaaba qulqulluu kan jedhudhaanis eenyutu barreesse eessatti barreeffame yeroo jalqabaatiif afaan maaliitiin barreeffame jijjiiramni gara afaanota adda addaatti yoo maal fakkaata kan jedhuu fi gara biyya keenyatti yoo nufi kan jedhu ilaallaa jechaadha. Waa'ee qo'annaa kitaaba qulqulluu gaafa kaasnu inni jalqabaa egaa kitaabumti isaayyuu eenyutu barreesse kan jedhudha. Gaaffii eenyutu barreesse jedhu kanaa fi deebii kan ta'u kitaabni qulqulluun namoota adda addaa kan hafuurri qulqulluun isaan kakaase Waaqayyo isaan kakaase akka isaan barreessan kan isaaniif eeyyameef namoota 40 ol ta'u jechaadha. Namoota kanan barreessuu isaas kitaaba qulqulluu irratti jecha akka jiru tokko barreeffamee jira. Kitaaba raajichaa Ermiyaas boqonnaa 36 lakkoofsa 2. Kitaaba raajichaa Ermiyaas boqonnaa 36 lakkoofsa 2. Kitaaba dachaa fudhadhuuti. Guyyaa har'aa yeroo ani isitti dubbadhe kanarraa eegalee bara Iyyoosiyaas irraa eegalee hanga har'aatti kan jiru uummata Israa'elii fi Yihuudaa irratti wanta ta'u akkasumas Ormoota irratti wanta raawwatu kana jecha ani isitti dubbadhe kana barreesseenii naan jedhee jedhe. Kitaabni raajichaa Ermiyaas kana kan dubbate Waaqayyoodha. Jecha kanas maal jedheeni Yihuudaa fi Israa'el irratti kan ta'u akkasumas Ormoota irratti illee kan raawwatu jechaan sitti dubbadhe kana kitaaba fudhadhuutii irratti barreessi jedheen. Kanarratti egaa waa lama ilaalla. Tokkoffaan akka inni barreeffama fedha Waaqayyoo ta'uusaa Waaqayyoo abboommii namootaaf kennuusaa fi jechumti isaayyuu gara namootaa dhufee namootaan akka barreeffame kan ilaalludha. Akkasumas Phexros lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irratti raajiin Waaqayyo irraa ergamanii namootni qulqullaa'ootu hafuura qulqulluutiin ergamanii dubbatanii jedhe. Maal jecha raajii jedhu kana Waaqayyo irraa namoota ergaman namoota qulqulloota Waaqayyo irraa ergaman tun hafuura qulqulluutiin oofamanii dubbatanii jedhe. Inni kun maal jechuudha? Namoota kana kan ergeenyudha hafuura Waaqayyooti, hafuura qulqulluuti. Innis maal jedheen jechi kan akka isaan dubbatan isaaniin ergeetiin dubbisiisa jechuudha. Kanaaf jechi kun kan barreeffame namootaani. Namootni kun garuu baay'inni isaanii namoota 40 ol kan ta'an namoota adda addaatiin jechuudha. Kanas gaafa qoqqoodamessa kitaaba qulqulluu keessa gallu eenyutu barreessa kan jedhu sana achumatti dhufna. Mata dureen lammaffaa yoomii fi eessatti barreeffame kan jedhudha. Kana gaafa jennu egaa kitaabotni hundi isaa yoom yeroo kan barreeffame kan jedhu dhumarratti walitti dhufnes waliigalli isaa garuu namootni nama 40 ol jennu kuni bara tokko keessa yeroo tokkotti kan barreessanii miti. Kitaaba qulqulluu kana jalqabaa kaasanii amma dhumaatti barreessanii xumuruudhaaf waggoota 1000 olitti fudhateera. Innis kitaaba Heenok irraa bara 1486 osoo dhaloota Kiristoosiin dura bara 1486 bara kitaabni Heenok itti barreeffame irraa eegalee bara 98 bara araaraa keessa dhaloota Kiristoosiin booddee mul'anni Yohaannis hanga barreeffame kanatti kan jiru kun gidduun isaanii gidduu kanattidha. Kitaabni kun kan isaan barreeffaman. Walumaa galatti kan gaafa walirraa hir'isnu gara waggaa 1000 oliitu gidduu isaaniitti argama jechaadha. Isaan kanas eessatti barreeffaman gaafa jennu hundumti isaanii adda addaadha. Akka fakkeenyaatti gaafa ilaallu kitaabonni Musee 5 yookiin immoo kitaabotni Ooriitii kan jennee waamnu
Siinaa keessatti gammoojjii Siinaa keessatti yoo barreeffaman kitaabni Iyyaasuu immoo erga Israa'eloonni biyya isaanii galanii Kana'aan erga galanii booddee Kana'aan keessatti kitaabni Asteer immoo Faarsi keessatti akkasumas kitaabni Raajicha Daani'el Baabiloon keessatti yeroo Israa'eloonni booji'amanii boojuudhaan deeman sanatti akkasumas mul'ata Yohaannis immoo gaafa kaasnu qulqulluun Yohaannis mul'ata isaa kana kan barreesse mana hidhaa keessa taa'ees fixmoo laga jedhamtu sana keessatti dachee sana keessattidha kan inni barreesse. Akkasumas kitaabotni baay'een isaanii kitaabotni qulqulluu Phaawulos baay'inaan gaafa ilaallu bakkee taa'aa turetti mana hidhaa keessatti illee yeroo inni barreessetu jira jechaadha. Isaan kana diteelii isaanii tokkoon isaanii dhumarra kanatti dhumnu ta'a. Isaan kun jalqabaaf maal fakkaatu kan jedhuu fi akkasumas kitaabotni kun immoo afaan maaliitiin jalqabni isaanii kan isaan barreeffaman gaafa jennu haalota namootni yeroo san jiran keessaan fakkeessaniitiin kan barreeffamedha. Namootni yeroo sana jiran eenyuuf barreeffamee maal fakkaatu kan jedhu sanaan. Kanaafis kitaabotni kakuu durii baay'een isaanii afaan Ibrootaatiin yoo barreeffame isaan kana keessaa kitaabota kakuu durii kana keessa immoo kitaabni Raajicha Daani'el afaan Aramaayikiitiin yoo barreeffamu kitaabotni kakuu haaraa baay'een isaanii garuu afaan Giriikiitiin kan isaan barreeffamu. Maaliif yoo jenne yeroo sanatti naannoon addunyaa kun baay'een isaanii uummattootni baay'een isaanii afaan Giriikii sanaan kan inni isaan haasa'aa turanii kan isaan walii galaa turan. Kanaafis qaroomni Giriik yeroo sanatti baay'ee beekamu waan tureef kana keessa garuu afaan Ibrootaatiin kan barreeffame Wangeela Maatiyoosidha. Fi afaan Roomaatiin immoo kan barreeffame Wangeelli Maarqos ni jira jechaadha. Garawwan jijjiirraa afaanota adda addaatti immoo maal fakkaata gaafa jennu kitaabni qulqulluu kun inni jalqabni isa kamtu jijjiirame gaafa jennu kitaaba Henook irraa eegala. Henook jalqabaa gara afaan Gi'iziitti kan jijjiiramee argamu jechaadha. Egaa tajaajilni isaa immoo maaliin utuu jenneeti jalqabatu jijjiirraa isaanii kana ilaaliini. Akkuma beeknu utuu kitaabni qulqulluun barreeffame namootaaf hin kennamiin dura amantaan tureera. Amantaan ture suni garuu namootni akka barbaadamitti itti fayyadamuu hin dandeenye. Kanaafis maaltu ta'e akkan afaan isaaniif galuun barreeffameetoo namoota san bira ga'udha. Waaqayyo kan inni isaaniif eeyyame. Akkuma beeknu amantaanii jalqaba seerota sadanii utuu seerri ilmaan namootaatiif hin kennamiin durayyuu amantaan tureera. Keessumaayyuu seera lapheetiin bara uummanni fayyadamaa tureera. Garuu erga immoo seerri namootaaf kennameetii afaanota adda addaatti akka inni jijjiiramedha jechaadha kan beeknu. Kitaabni jijjiirraa isaanii kanas gaafa ilaallu bara 980 naannoo bara 980 keessatti gara Gi'iziitti jijjiiramee jira. Ittaanee garuu bara afaan Giriikiittidha kan jijjiirameetoo jiru. Innis bara 284 keessadha. Innis bara mooticha Baphiliimoos yeroo jedhamudha. Kanaafi mormiin tokko yeroo inni itti ka'u jira. Innis maal jedhanii jijjiirraan jalqabaa gara afaan kamiitti jijjiirame gaafa jedhanii afaan Giriikiitiin waan jedhu tokko jechaadha. Garuu kanarratti kan nuti ilaallu kitaabni gara afaan Gi'iziitti jijjiirameetoo ture bara 880 keessadha. Garuu gara Giriikiitti immoo kan inni jijjiirame bara 284dha. Kana keessatti gaafa ilaallu garaagarummaan gara waggaa 600 kan gidduu isaaniitti jiru. Kanaaf inni jalqaba irratti jijjiirame afaan Gi'iziitti itti aansee afaan Giriikii kanadha. Egaa afaan Giriikii kun yeroo baay'ee kan ittiin beekamu Seeptu'aaginti jijjiirraa Seeptu'aaginti yookiin immoo gara jijjiirraa beektota 70 jedhamanii kan ittiin beekamudha jechaadha. Asii kan jiru gara afaan Aramaayikiitti kan jijjiiramedha. Aramaayik gaafa jedhamu kuni afaan yeroo Kiristoos dacheerra deddeebi'ee barsiisaa turetti uummata Israa'el gidduutti dubbatamaa turedha. Jijjiirraan inni itti aanu sun egaa isa sadaffaa irratti kan jiru kuni Yoonaataanaa fi Nuunkilis namootni jedhaman afaan gara Yihuudootaatti kan isaan jijjiiran gara afaan Aramaayikiitti deebisaniiru. Jaarraa arfaffaa keessatti immoo bara 386 keessa abbaan Jeroom kan jedhamu gara Yerusaalem deemee afaan Ibrootaa fi afaan Giriikii seeraan erga baratee booddee gara afaan Roomaattidha kan inni jijjiire. Roomaa kana keessaas illee afaan Vulgeet
Jijjiirraan isaa kunillee vulgees jedhama. Vulgees jechuun akkuma sila kaaree afaan Aramaayikii kuni bara Kiristoos ture san keessatti afaan Israa'el keessatti dubbatamu jenneera. Vulgeet kun immoo afaan Roomaa keessatti yeroo sana dubbatamaa turedha. Kanaaf vulgees jedhamallee jijjiirraan isaallee jechaadha. Abbaan Jeroom egaa jaarraa arfaffaa keessatti gara Laatiinitti jijjiireera jechaadha. Jijjiirraan abbaan Jeroom jijjiira kun immoo gara Laatiinitti jijjiirame. Egaa Maartiin Luuter jijjiirraa dhumti kun sirrii miti jedhee kan inni itti ka'eeyyu kan abbaan Jeroom jijjiire kana gara jijjiirraa abbaan Jeroom jijjiire kanatu ani hin fudhadhu jedheetiin ofii isaatiin jijjiirraa isaa suni jijjiiree jechaadha. Gara afaan warra Sooriyaattis gaafa ilaallu jaarraa shanaffaa keessa jijjiirraawwan isaanii sun akka isaan argatanidha. Innis episkooposii biyya sanaa kan ture Raabulaa fi Heerekliyaa namootni jedhaman afaan isaanii kanatti akka isaan jijjiiran Sooriyaan illee afaan isheetiin akka isaan fayyadamaa turtee fi akkasumas jaarraa sadaffaa fi hanga jaarraa arfaffaa gidduutti immoo gara afaan Armanootaatti illee jijjiirameera. Jaarraa sadaffaa fi arfaffaa gidduuttidha kan inni jijjiirameef gara afaan Armaniitti jechaadha. Akkasumas sila akkuma kaasnee Maartiin Luuter yookiin immoo amantaa Pirootestaantii kana kan hundeesse Maartiin Luuter jaarraa 16ffaa keessa gara Jarmaniittidha kan inni jijjiiree soo jiru jechaadha. Tendaalee namni jedhamu immoo gara afaan Ingiliziitti kan jijjiiredha. Bara 1525 fi 26 gidduutti akka lakkoofsi isaanii kun akka lakkoofsa warra Awurooppaattidha. Warra ala kana gaafa kaasnu jechaadha. Kanaaf tendaaleen immoo gara afaan Ingiliziitti jijjiiree jechaadha. Kanaaf jijjiiraadhumti gara afaanitti Ingiliziitti jijjiirame kunillee veershiniiwwan adda addaatiin yeroodha. Yerootti kan isaan jijjiiramanillee jijjiirraa kanarraa eegaleeti. Kitaabni qulqulluun gara biyya keenyaatti yoo dhufe kan jedhutti gaafa dabarru addunyaarraa kakuu durii fi kakuu haaraa qabaachuudhaan biyyi nan qaba jettee tokkoftu jiraate biyya keenya Itoophiyaa qofadha. Bara kakuu durii keessaa yookiin kakuu moofaa keessatti uummata waadaan isaaniif galame jedhamanii kan beekaman uummata Israa'el yoo ta'an illee waadaa kanarratti hirmaachuudhaan garuu biyyi keenyas biyya ishee jalqabaaf yookiin immoo biyya ishee qabdu qofaa isheetiin waadaa kana kan hirmaatteef jechuu dandeenya. Kanas kitaaba Raajichaa Amoos boqonnaa 9 lakkoofsa 7 irratti Waaqayyo gooftaan akkas jedha jedheen. Isin Israa'eloonni anaaf akka Itoophiyaa notaa miti moo'ii jedheen. Inni sun jechaan Itoophiyaa irra caala ofitti aanseet jira. Kanaaf iyyuu akka gammoojjii san keessa isin hin baasne, garbummaa jala isin hin baasne, isin akka Itoophiyaanota anaaf miti moo'ii. Kana gaafa jedhuun uummanni kun Waaqayyo biraa waadaa tokko qabaachuu isaanitti kan nuti ilaallu. Isa kanaafis mee aadaadhumti uummata keenya keessa jiru baay'een isaanii iyyuu aadaawwan kakuu durii keessa jiran keessatti guutummaa isaatti kan haammatamedha. Fakkeenyaaf bineensonni nyaatamanii fi nyaatamni eessarraa dhufan gaafa jennu kitaaba qulqulluurraa dhufanii ilmi dhiiraa erga dhalatee guyyaa meeqatti guyyaa 8ffaa irratti akka inni dhagna qaba taasifatu eenyuuf kenname Abrahaamiif waadaan kennameef ture. Kanaafis jechi kun raawwatamaa ture. Bargit waadaan kun ergaa dhaloota Kiristoosiin booddee cuuphaadhaan bakka bu'eera. Sanyii Abrahaam jedhamanii isaan waamamuun cuuphaadhaan bakka bu'eera garuu bara kakuu moofaa keessa immoo gochi kun kan raawwatamaa ture hanga har'aatti illee kan deemaa turedha jechuudha. Kana qofaa miti imala mootittiin Makiddaan yookiin immoo Saabaan taasifte sanallee gaafa ilaallu kiiloomeetira 2000 ol deemteetoo ogummaa Salamoon sana ilaaluudhaaf deemteetti gaafa achi deemteettis kan jechi ishiin jette tokko inni guddaan Waaqayyo Waaqni kee teessoo isaarra akka inni si kaa'u kan si jaallatee Waaqayyo eebbifamaa haa ta'u jetteetiin jecha ishee kana amantaa ishee kana dubbattee turte. Boqonnaa 9 lakkoofsa 8 irratti kan arganudha. Keessumaayyuu boqonnaa 6 irraa kaanee lakkoofsa 5 irraa kaanee yoo ilaalle guutummaa isaatti jecha ishiin dubbatte tokko arganna. Kana keessatti garuu inni guddaan amantaa ishee kana akkatti isheen ibsitedha. Waaqayyoof hamma ishiin Waaqayyoon amantu kan ibsiteetu keessatti agarudha. Kun jechaan immoo kakuu moofaa keessa amantaan sun tureera. Waaqayyoon beekuun sun tureera. Kitaabni qulqulluu sun tureera jechaadha. Kanaafis maal goote deemteetiin biyya koo keessatti ogummaa kee sun kanan dhaga'een olitti kanatti taasiftu kun guddaadha. Eessatti biyya koo keessatti maal ogummaa kee anan maal godhe kanan dhaga'e
achi biyya ishee keessa teessee ogummaa Salamoon kana dhaga'aa turteetti. Kanaafis jetteen Waaqayyo teessoo isaa irratti akkasi muuduuf kan si jaallate kan eebbifame haa ta'u. Eenyutu Waaqayyo? Waaqayyo gaafa jettuun kaa eenyudhaan? Kan inni amanu sanaan wal qabataa jechaadha. Amantaan inni qabu sanaan kan beekamudha. Kun maal rakkoo qabarree gootee dhiiftee kun maal dhimmadha moo namni jedhamu immoo dhabamu ta'a. Garuu immoo dhimma kan itti ta'u Kiristoos isheedhaa fi ragaa ba'ee ture. Kanas akkas jedha. Wangeela Maatiyos 12:42 irratti. Mootittiin Azeeb dhaloota kanarratti kaatee irratti ni murteessiti. Maal waan ta'eef ogummaa Salamoon ilaaluudhaaf daarii lafaarraa dhufteetti waan taateef. Kanaafis garuu maal ta'e Salamooniin kan caalu garuu har'a as jira. Gidduu keessanitti Salamooniin kan caalu argamee jira. Garuu isheen maal goote kiiloomeetira hamma kana daarii lafaarraa kaatee ogummaa Salamoon sana ilaaluudhaaf waan dhuftee jirtuuf dhaloota kanarratti kaatee ni murteessiteedha. Kanaafis maal godheeni waa'ee amantaa ishee kanaaf Kiristoos bakka kenneefiitu jira jechuudha. Yoomidha kan isheen deemte kun yoo gaafa jennu mootichi Daawit erga du'ee ilmi isaa Salamoon teessoo isaarra taa'ee waggaa 4ffaarratti achi dhaqxee isheenis egaa amma Salamoon faana turteetti ilma tokko ulfooftee gara biyya ishee deebitee ilmi sunis Minilik isa duraa jedhama. Minilik isa Haayila Sillaaseedhaan dura ture osoo hin taane isa dura Minilik tokkoffaa kan jennee beeknu innis abbaa isaa bira gara Israa'el deeme achi erga taa'ee booda gara biyya isaatti akka inni deebi'u uummanni Israa'el isa kaasanii innis maal jedhanii ani kanan deemuu danda'u dhiifama Minilik gara biyya isaatti kan deebi'uu danda'u abbootii keessa luboota keessa tokkoon kennaafiitii isa wajjinan erga jedhee isaanis uummata Leewwotni illee wajjin dhufanii Leewwota gaafa jennuun immoo luboota kakuu durii keessa turanidha. Isaan illee qabateetiin kitaaba qulqulluu wajjin gara biyya keenyatti akka naseessee deebi'edha. Kunis maal godhanii dhufaniitiin afaan Ibroota irraa gara afaan Gi'izitti jecha kana yookiin immoo kitaaba qulqulluu kana hiikanii nu barsiisanii jechuudha. Dhuguma immoo jechi kuni kitaabni qulqulluu kun eenyurraa kan inni jijjiirame akkuma jennu jechi Gi'izii kun afaan Giriikii sanarraa jijjiirame Ibroota irraa jijjiirame gaafa jennuu fi jechoonni tokko jechoonni Ibroota akkuma jiran kan irratti fayyadaman ni jiraatu ture. Fakkeenyaaf Adoonaayi jechi jedhu kun jecha maali? Jecha Ibrootaati. Adoonaayi jechuun gooftaa jechaadha. Akkasumas Elohee Kiristoos jecha inni dubbate san keessa Elohee laamaa sabaqtanii jedhee dubbatee jedhametti jechi kun maal jechoo Ibrootaati. Kanaafis kallattiidhumaan kan inni jijjiiramedha. Tsabaa'oot jechoonni jedhan kun isaan kuni kitaabumti gara Gi'iziitti jijjiirame sanayyuu afaan Ibroota irraa kallattiidhumaan jijjiiramuu isaa kan ilaalludha. Egaa Salamooniin dura kitaabonni jiran haala kanaan galaniiru haa jennu. Salamoon du'ee booddee kan jiran yookiin immoo erga Leewwotni kun biyya keenya keessa dhufanii booddee kitaabonni kun akkamitti dhufanii kan jedhu maal ilaallu. Egaa kitaabni Salamoonii fi Siiraa kan jedhamu kan jijjiirame tokko seensa isaa irratti kitaabni kunis kan inni barreeffame bara 1917 keessa seensi isaas akkas jedha. Israa'eloonni yeroo isaan booji'amanii gara Faarsi Baabiloon bu'anitti kitaabni kunis kan inni irraa argame kan inni jedhu seenaa Qawusxoos kan jedhu irratti erga isaan booji'amanii gara Baabiloon Faarsi bu'anii booddee Yihuudoonni yookiin immoo sanyiin Yihuudotaa Israa'el keessaa ba'anii Itoophiyaa keessa jiranii gara jara kanaatti ergaa erganii isaanis akkas jedhanii nutii fi abbootiin keenyaaf abbootiin keessan kan barreessan kitaabni raajotaa sun akkamiin jiru isinoo haala kamiitiin jirtu sanbata ni kabajjumoo dhiistaniittu waaqa tolfamaatiif ni sagaddumoo waaqayyoof sagaddu jedhaniitiin ergaa kan erganii fi isaanis akkas jedhaniin nuti waaqayyoof haa galatu hanga yoonaatti nagaa keenyaan jirra. Kitaabotni dura turan garuu Israa'el keessatti dhiisne nuti akka deemnee hin barbaanneef bara boojuu keessa jirra. Kanaaf iyyuu nuti barbaaduu hin dandeenyu. Isin garuu gammachuu keessa jirtu waan taataniif Israa'el deemaatee kitaabota kana barbaada. Garuu hammatti Daani'el kitaabonni nu barreesse kunooti jedhaniitiin kitaabota kana erganii fi kitaabni kunis kan dhufee mooticha Ayishuur jedhamu mootii Itoophiyaa Ayishuur nama jedhamuun namni kunis gara mooticha Daariyoos jechaan mootii Faarsi kan ture sanatti ergameefii ture. Kanaafis harka isaa kanaan gara kitaabni raajichaa Daani'el gara biyya keenyaa dhufee jechaadha.
Egaa boojuu irraa deebi'anii booddee immoo Zarubaabel yeroo Israa'el irratti mootii ta'ee turetti ammas uummanni Itoophiyaa keessa turan sananii ergaa kana gara isaaniitti ergan. Nutis gara keenya kan jiru kitaabota kana isiniin ergina isinis isin bira kan jiru nuuf ergaa jedhaniitiin kitaabota jiru erganii fi isaanis Henook irraa eegalee hanga Salamoonitti kan jiru kitaabota sana siyaasii erganii fi jechaadha. Isa kana qofas miti immoo Itoophiyaas gara Israa'el yeroo inni deemee turetti kitaaba raajichaa Isaayyaas dubbisaa Gaazaa keessatti eenyutti dhufee Filiphositti akka inni dhufe kitaabni qulqulluun ni dubbata. Jecha kanas kan argannu hojii ergamoota boqonnaa 8 lakkoofsa 26 hanga dhumaarratti kan argannudha. Jecha isaan waliin dubbatan kanas kitaaba raajichaa Isaayyaas dubbisaa deemee kan iccitii kana kan naafii kutuun jiraatiin akkamitti hubadha jedhee kan ilaallu kun kana keessatti jecha kana innumtee afaan Ibroota sana dubbisaa gaafa jennu afaan isaatiin kan inni dubbisaa ture garuu hiikaan akka barbaachisu jecha kana namni barate akka inni barsiisuu irra jiraatu kan ilaalludha. Kana keessatti egaa bara sanatti illee uummatni Itoophiyaa keessa turanii akka kitaaba qulqulluu kana dubbisaa turanidha. Bara kamitti gaafa jennu bara 34tti utuu Kiristoos dachee irra deddeebi'aa jiruuti yeroo sanadha. Bara 34 keessatti jaarraa jalqabaa keessadha. Gara kanatti kan inni dhufe jechaadha. Inni kunis kitaabota kakuu haaraa kanas yeroo inni imala deddeebisaa turanitti Israa'elii fi Itoophiyaa gidduutti namoonni deddeebi'aa turaniiru. Kanaafis gara Yerusaalem yeroo dhaqanitti kitaabota kakuu haaraa kanallee tokkichaan akka nuti argannu taasifamee jechaadha. Kanaafis namni deddeebi'aa ture kun xaafiin kunis Baakos akka inni dhaqeetoo kitaaba qulqulluu nuuf fidee gara biyya keenyatti nu dhufedha. Salaamaa Kasaatee Biraan kan jedhaman immoo kitaabota kana gara Giiziitti jijjiiranii kitaabota kakuu haaraa kan isaan jijjiiranii barreessanii bara jaarraa arfaffaa keessadha. Inni kun egaa gaafa isaan jijjiiranii qubee Giiziitti kan isaan jijjiiran. Qubeen Giizii bara durii turee fi bara ammarra isaan turan kun immoo waan jijjiiramaa fooyya'aa dhufee fi abbaa Salaamaa Kasaatee Biraan kan jedhamu kun maal godhanii kitaabotuma durii kan kakuu moofaa jijjiiramanii turaniyyuu gara bara kanatti jijjiiraniitiin nu hin ga'anii jechaadha. Qulqulloonni salgan kan jedhamanis 9 Qudusaan kan jennuun sanii isaanis maal godhanii jaarraa shanaffaa keessatti kitaaba qulqulluu kakuu haaraa guututti gara Giiziitti kan isaan jijjiiranii dhufan jechaadha. Erga kana ta'eeti afaan Giiziitiin erga jijjiiramee gara afaanota biyya keenya afaanota adda addaatti akkamiin jijjiiramee kan jedhu gaafa ilaallu abbaan Abrahaam yookiin immoo abbaan Roomee namni jedhaman manokseen abbaa Roomee jedhan gara afaan Amaariffaatti jijjiiraniiti kan isaan jiranii. Abbaan Abrahaam egaa guutuutti kitaabota qulqulluu akkuma jiranitti kan jijjiiran utuu hin taane yeroo adda addaatti kan isaan jijjiiranii. Innis bara 1816 keessa wangeelota arfan akkasumas bara 1821 keessa immoo kitaaba kakuu haaraa akka haaraatti akkasumas bara 1832 keessa immoo guutummaatti kitaabicha yookiin immoo kitaaba qulqulluu kan guutummaa isaatti bara 1832 jijjiiranii sana booda garuu jijjiirraawwan tokko fooyya'insi tokko taasisanii bara 1878 keessatti akka haaraatti akka inni maxxanfamu taasifameera. Bara 1930 keessa kan jijjiirame immoo Yuunaayitid Isteetsi Fiilaadelfiyaa keessatti kitaabni qulqulluun Amaariffaa kun kan jijjiiramee argamudha jechaadha. Akka hamma har'aatti garuu guutummaatti kitaaba 66 kan qabateetu barreeffame bara 1953 keessa jechaadha. Kitaabni Amaariffaa amma harka namaatti argamu kitaabni 66 kun kan inni taattamee jechaadha. Akkasumas 1980tti immoo Abuna Taklaa Hayimaanoot bara isaan paappaasii ta'anii turan 1980 keessatti Samaaniyaa Haaduu kan jennuun kun kitaabni 81 kun kan isaan jijjiiramanii argamanidha. Gara Amaariffaatti kan jijjiiran Araqaa Toldemadin kan jedhaman yoo ta'an Onesimius Nasiibuun immoo afaan Oromootti jijjiiraniiru. Akkasumas afaanotni adda addaatti illee kan isaan jijjiiramanii argamanidha jechaadha. Egaa har'aa fi kan nuti ilaallu kanuma ta'a. Waaqayyo abbaan keenya gidduu keenyatti argame kan nu barsiise kan nu gorse hanga kanaattis akka waliin barannu kan nu gargaare galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u yeroo taanu waa'ee qannoonaa kitaaba qulqulluu kan ilaallu ta'a.
Egaa abbootiin koo luboonni, obbolaan koo diyaaqonoonni, barsiisonni wangeelaa, faarfattoonni akkasumas maatii waaqayyoo guutummaan keessan jecha iccitiiwwan faalleesseera ta'ee jecha iccitiiwwan faallesse jecha yoon dogongoreera ta'ee na sirreessaa nan fooyyeffadhaa jecha ayyaanni waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u nagaatti.